Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirtuu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa akkuma asirratti argaa jirtan sagalee kana waliin dhaggeeffa. Ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtan obboleettiin teenya asirratti agartan tuni maadaamni ishii bilbilaan dhooftee rukuttee poolisitti illee bilbiltee lookishinii erguu wallaaltee karaa waatsaappii hin qabdu garuu bilbila hin qabdi waatsaappii hin qabdu nama ufee nafuu jechaa jirti madaamni ishii hiitee qaxaqaxaa jirti kunoo dhiigni amma agartan kuni madaamii tokkotti cafacafee lafa kaa'ee kanaafuu ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti gadi ba'uu dandeessan yookiin obboleettii sana haqanii fuudhuu dandeessan lakkoofsi bilbila siin bira jira waan ta'eef hadaraa keessan du'a ishii baraaraa isiniin jira waan haqimii kiyyaatiif waan ta'eef. Akkasumas immoo obboleessi keenya tokko Saudi Arabiyaa keessatti jeefamaa jira qaxaqaxamaa jira jedhan araboota qaxaqaxaa jira abashaa osoo hin taane jechuudha. Innaa ijoolleen teenya hamma danda'ame eeggadhaa jecha micayyoo tan immoo adaraa obboleettii sana akka nu barartan adaraa ijoollee Oromoo Saudi Arabiyaa keessa jirtan ijoollee dhiira'uu qabdanii dhaantanii lookishinii akka itti ergan yookiin immoo lakkoofsa ishiitiin isinii ifan kennaa warroonni barbaadan waatsaappii kootiin na dubbisaa profaayilii koo jala jira bilbilli lakkoofsi bilbila kootitti isaaf fudhatee dhaqu namaan isiniin jaa viidiyoo kee kana immoo sheer koppiliin godha adaraa rabbii ijoollee musliimaa adaraa rabbii ijoolleen kiristaanas adaraa kiristoos hundi keessanuu viidiyoo kana sheer godhaati uummata gargaaruu danda'u biraan akka nageessan. Egaa akkuma dhaggeeffannee jechuudha obboleettiin keenya rakkoo hamaa keessa akka jirtu akkasumas madaamiin ishee rukuttee burussitee ammas immoo dararaa hedduu keessa akka jirtu obboleettiin keenya Tigistii dubbattee jirti. Egaa obboleewwan koo hundi keessanuu warroonni gargaaruu hin dandeenye sheer godhaatu namoota gargaaran biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jedha. Inni biraa immoo asirratti gorsa waan xiqqishuu wayii isiniif qooduu nan barbaada. Egaa biyya namaa kana keessa gaafa jiran waa hundaa obsinee dandeenyeetidha malee akkanumaan lafumaa kaanee akkuma barbaanne haasofna akkuma barbaanne taana yoo jenne hin dandeenyu. Kanaafuu tarii isaan sababa malee nama hin tuqanii sababa yookaan tarii maallaqa biraa qabaachuu dandeessi micayyoon tuni maallaqa biraa qabaattee maallaqa sana naa kenni yoo ishiin jettuun isheen immoo kennu yoo jettuun ishii sun immoo hin hojjedhu hojii kee jechuu ni dandeessi jechoota hin taane jechuu ni dandeessi jechoota hin taane isaanitti dubbachuu irra jalaa callisuu kolfuu akkasuma tolee jedhanii waan isaan namaan jedhan fudhachuutu irra gaariidha isiniin jechuu barbaada. Maaliif isaan akka keenyaa miti jechuudha yoo lolan namaaf hin dhagaan siriyyuu yoo lolan isaan namatti xammamu garuu kolfaan waa hunda dabarsaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni madaamii biraa maallaqa qabdan seeran hanga gaafa maallaqa keessan biraa fudhattaniitti kolfaa taphachaa hojii isaanii seeraan hojjechaa maallaqa keessan suuta jettanii sossobdanii amala gaariidhaan irraa fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Isaan yoo sossoban immoo waan barbaadan nama gochuu danda'u jechuudha. Ani akkasittan beeka garuu kan Saudi Arabiyaa kana illee hin beeku. Saudi Arabiyaa keessatti rakkoon baay'ee deddeebi'aa jira. Ijoolleen keenya dararaa hedduu argaa jiru. Sababni isaa maalidha yoo jenne garmalee ijoolleen keenya achi deemaa jiru irra caalan jechuudha. Guyyaatti namoota hedduutu namoota miliyoonaan lakkaawwamantu biyya sana keessatti dhaqaa oolaa. Kanaafuu madaamoonni immoo sarraatanyyoonni itti baay'atan akkanatti irratti taphatu kan maallaqa isaanii dhoowwatanii kophaan isaanii jechuudha odoo homaata akka hin kaffalaniif kan hojjisiisan jechuudha. Akkasumas immoo yeroo isaanii irra dabarsuudhaan maallaqa isaanii dhoowwachuudhaan kan yeroo isaanii irraa guban hedduu isaaniitu jira. Of eeggannoo guddaa taasisaa. Ijoolleen keenya akka biyya namaa jirru ofii keenya of beekuu qabna jechuudha. Isaan wajjin waltumuu warrukutuu osoo hin ta'in jalaa deemuunis jalaa cal'isuunis yoo isheen harkaan namatti isinitti deemte isin immoo jalaa deemuun kuni
gadi of qabummaan ogummaadha malee waan biraati miti. Gadi of qabanii biyya namaa keessa jiraatu sinin jechuu barbaade tananii kana fakkaata. Warroonni immoo sheer gootanii nama gargaaru biraan gahuu dandeessan akkasuma namni gargaartanis jiraachuu dandeessu. Tiijii kan jedhu tiktookii warri qabdan tiijii jettanii dhaqxanii lakkoofsa ishii irraa fudhattanii lookeeshinii ishiitis irraa fudhattanii mucayyoo kana gargaaruu bira dhaabbachuu ni dandeessu sinin jedha. Egaa biyyi namaa baay'ee ulfaatee jira dhugaa amma yeroo ammaa kana keessatti biyyootumti arabaa ijoollee keenya miidhaa hin jiranii hamma danda'ameen of eegaayii rabbiidha gaditti waaqaa gaditti namni soo of eege barbaachisaadha sinin jechuun jaalladha. Hordoftoota kiyya viidiyoo kana adaraa laayikii sheerii godhaa namoota hedduu bira akka gahe. Obboleettiin keenya kun mana sanii baatu maaliif takkitti isaan namatti karoorfannaan gadi nama dhiisan jechuudha. Kanaafuu osoo ishiin miidhaan addaa wayii irra hin gahin kana caalaa osoo ishiin hin miidhamin osoo lubbuun ishii hin bahin obboleettii keenya kana akka qaqqabdanii achii baastanii isinin jechuun jaalladha. Isin immoo warroonni kanan biraa tarii madaamitu maallaqa dhoowwate waan akkasii oduutu dhagahamaa jira. Maallaqa dhoowwattee jennaan tariitii maallaqa ergana dhoowwattee hin hojjedhuudha akkamiin hojjenneedha kanaafuu isin immoo akkasiin osoo hin ta'in sossobdanii haala isaan isinii kennuu danda'anii amalaan bittanii kan irraa fudhattan ta'a malee yoo isaan isinitti fiigan isinitti fiiguudhaan yoo isin qabattan ishiin isin qabatte isinis immoo dhaqxanii qabachuudhaan miidhaa ofirraan geessisuudhanii miti. Yoo isinii danda'ame karaa seeratiin irraa fudhachuutiin ni dandeessu maallaqa keessanillee. Obboleettii teenya rabbi ishee haa fayyisu, rabbi immoo mana saniillee ishee haa baasu. Of eeggannoo guddaa godhaa siniin jecha kun dhaamsa kooti. Horaa bulaa deebana.